kani jabsu dibena kase wankela kani labsu sababa eba abarza kani jabsu dibena kase wankela kani labsu nanayana me ani nanayana me 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 nanayana me ani Nandam, tobon nandam baru. Bawa ada baju nandam. Kalau kamera, ambil kamera nanti kayu nanti coba baru balik. Terus kasih dia. Mana kita ada?
baay'ee nama tolu. Garuu gaaffiin keenya maalna iskooppii qaba. Iskooppii keenya maalna are you married or single Becca? Yes, no, why? Malu ni, ini ketuan dia mungkin. Kadang-kadang saya mikir tu sebelum. Malu ni, orang kata ni bayar, tapi dah bayar tu orang dia. Kes kenjer bayar gari dah. Mungkin pasti dan kasus ni. Garu aku macam cakap, malu ni dia ada satu kontes ni cakap sama kan kalau kita nak jual lebih semua. Ada nanti jalan tu jual canda, kan jalan tu jual canda. Garu tu sendiri. Ada Kita kan orang ini tu macam. iskooppii kan kita mau. Ini juga ada tu ni ada penggawa. Isi kan baca gitu. Baru kan ini balik kan ada. Nami tu kau kasih lapan tu kau kasih lagi juga kata muka. Betul betul. Ini kasih tanaman balik kerana muka lagi. Baka nilawat tu, mau dari. Aku dia isi baka. Kalau orang kata ni ada isasi, jalan ni jalan sampai kuni obvious no. Jalan tu ni kira jalan kamu ni kira. Nah. Kami si amma sebenarnya mau berkata dia mesti. Gimana Pak Gaca kira? Jalan teote kami jalan te. Jalan kami teote emo akan shaking tri bagus sudah di. Gabasi Dewi Gabasi. Oke, sudah kan aku. Dia ni cuma dia itu ni dia uji berani. Mana ni? Bukan lagi sahaja. Nah ini kan ada kok gagesa nanti program ni. Dapat dia ni. Baka sekarang aku. Nanti mesti gawabat. Itu agak kita pun dalam tunggu secara masuk ke saya. Nanjala dengan nanjala ni semua. Bagi nak jalan tak ni. Asyik gale, nomor kita gale, awak tak boleh sampai dalam kita gale. Gak mau gale khas ini dua roti sana kita. Terus tu ni jawab lagi ada dua orang yang berada. Mana mana jaga juga gunung mana jadi. Jalan lah isyarat penjat kami juga. Enggak baka. Enggak. Nak kata baka nama itu nuku pas marah pas terima. Kilo kaya kilo juga terima kita. Tetap makan ko dia sampai dia jadi. Karena dulu ilmu lagah dan betul lah. Karena lebih tu anak kita ni bah kalau kita kerja, mau macam tu bah. Senang saja mau orang di Qophaa'e kita ya. Married. Couple. Very ni dah baka. Kita semua ramai. Orang minta sini, akan mutano kuda muda berarti. Cuma kita tu. Ada tiga hari, kalau mau dulu baca dulu mak kawan kita muda ni. Orang punya orang jadi orang tu orang kita. Nah, gagal. Aku ni memang. Kaya ka? Devi ji. Experience Panjang. Kalau nama ini dah, kalau mereka buat lagi, anak mungkin cara mana itu sendiri tidak, karena mereka pun menjadi kerja, mereka waktu ada masalah. Yang kau ini, jadi itu. Mana kondisi? Jadi musafir.
Maaliif amma gara fuulduraatti maal yaadaa jechuudha. Gara fuulduraatti yaadni jalqabeera. Waan dandeenyu dhugaadhaa fi Ya karena dia relation. Relationship Nakasih merah hari roti terbentuk dari tapi yang mengikuti. Amerika itu warga sedikit andra. Warga itu populer lah. Warga bukan. Agar menjadi amma Sagantaa marra gadi jiru. Insurance ture garuu barumsaan waan waggaa tokko booda waan dhufee erga jalqabee akkuma itti jalqabametti ittuma qofaama jiraatu. Piroosesii narra jira. Relation keessatti jireenyi jira. Jireenyi dhiira wajjin abbaa jiraatu shamara faana jiraatu adda addaa. Jireenya ittiin dabarsite hamma ammaa waggaa afuraffaa qabachaa jirta. Waggaa afuraffaa kana keessatti jireenya akkamiin dabarsite? Nama miidhamoo nama miidhamoo? Faayidaan isaa maali? Gaarummaa isaas maali? Ani garuu homaa kan namni jechuun qabu bilbila maan walii bilbila yoo boqonnaa galee immoo qaamaan wal agarra. Kanarra kan darbe waan tarkaanfii biraa waan adeemnee qabu. Nagaashan jedhama. Kanan dhufe hawaasaa irraati. Miidiyaa barachaa jira. Qabdamuu jedhamuu fi waggaa darbe naannoo Qophaa'e Zoobilitti jechuudha. Eegallee ture garuu amma gaaffii keessa jira sababa ta'e sababa tarii gaaffii kan barbaachisu ta'uu danda'a. Sababa sanaan amma biyya tokko gaaffii keessa jira. Akkatil maamaatti gadi isheen lama ta'ee yaada. Kanaaf gara jalaa barbaanne jedhu kan kennamu jira. Yoo akkas ta'e dhimmi ta'e. Wanti fooyyoo jira. Wanti fooyyoo jira. Nah, kawan lagi mau coba nanti. Gaafa sana Dan ini jalan awal kabatnya masih ada dia kabeh. Kan dua itu. Jalan awal kabatnya wanti ikut naik ya, wanti ikut naik ya.
Kami terletak karena lebih tidak sama aja ini amat ini dari cara itu kita lebih amat ambil dalam cara kita maka ada dulu kan jaga ini jadi jaalala sirrii hogganaa biyya kan jaalala sirrii jechuudha jaalala biyya naannoo taphni gaafa baran nagaashii jedhamu tokko wajjin an nagaashii jedhamu idduma salphaan inni galamee ture yaa'u beekneen jedha salphaan bakkeetti akka ta'u enggak, baik nak. Mesti abah tega kan nak. Abah tega. Iya, benar. Iya, mana tadi? Ya, tiga ya. Mereka tu aku ini aduh karena yoo adeemsicha keessatti qabdee kaate wanti miidhamte jirtaa ta'e kanaaf amma barbaadu chaatti fakkaata kana gadi mee isheen ibsine tanti miidhamte kanaan dura Kenapa sih sama si tuan ni kumna kau yo de sana kawan berarti teman anuan ni sejiwa di sejiwa di depan surah. Ini Paulus jadi sumbai berita. Ini Paulus jadi semua jurah uluk daru ayat nu akan Buddha berbaca. Paulus ya ada pura saat ingkarit kan bagaimana ya ada pun rakyat ini. Nah, imma kana kamurtes jadi ya ada mana rakyat. Ya ada pura wajin compare gote mu taka jirenya nama wajin itin jirenya namni relation kana kesa gale argite mu mutanno mani tinde di kana murtes di ko. Ya tinggal tiga ya. Polra kayu anu baru yang untuk komite. Nama ya juga bulan dia. Karena gara-gara diungkir. Asal dia tinggal bang. Ya ada nama ya ada blok komite nabda. Nama ya abu betul. Ofii ke amala qabdu nama tu nam to kota gafa gaida kana jechuun amala fi qabdu addan isu qabdu mutanno fi qabdu isu qabdu kana jechuun nama tu nam to kota kana fi atimarik nama dab atimarik Gaman saya rayu lalu betul. Baru mana seperti wanti, lebih kurus apa?
100% murteesseeta. Jinaa qabannaa Kan gogaasa. Yoo ati waragine fuutee kaatee ashitee kaatee yoo dhugaasa yoo fuutee kaatee ashitee maal warra dhugaasa. Anduga mana se Kaatoo kee gudachaa. Taa'ee rakkoon qabu mee taa'e. kaya tu balisanya tu ni kojin balik kan sebagai jualan kojin uang jirani jualan jualan dijari Tarii booruu fi kuni murteessa jijjiiramaa laata kan jedhu sodaatu. Religion mo isma Eessu. Enggak maka. Yau. Baka warri barbaadan yau adreesii fi kennaati. Imeelis ta'uu wanni gonfaadha wanni kun. Eessatti nama keessumaa haa. Baay'ee gammadee ta'uu koo gaarii dhabarraan jedhama. Iddoon itti magaalaa Meqqalteetti bakki dhaloota koollee baadiyyaa tokko qonnaa galuu jedhama. Iddoo itti Meqqaltee jechuudha. Amma kana biratti teekinooloojii hojjetannoo immoo infoormeeshinii teekinooloojii jechuudha. Gaada dheeraatu jechuudha. Yoo nama kana jedhu sagara rileeshinship hundum qaba. Ani illee qorameera akka rileeshinshipii kana akka umurii koo kanaa miti. Umurii koo xiqqoo kanatti baay'ee qorame jechuudha. Actually wanni namaa salphishidha. Yoo nama si dhokse gaariin ta'u nama baay'ee dhoksuu hin dandeenye achi dhoksuu hin danda'uuf itti jechuudha. Hiriyaa qaban ture. Hiriyaa kun amantaan isheen hordoftu amantaa isa biraa ture. Engage hin taane garuu wal jaalanna ture akkanumaan nama gaarii turte. Walumaa naa hojjeta. Barataa fi walumaa sana baasuu namatti cima ture baay'ee. Namni walumaa namaa ol immoo lubbuudhaan hin geeddaru. Kanaaf amma ishee dhibbeera. Gaafa ishee dhibbeera. Liixaan isheen ni gala. Kompenseet gochuu qaban ture. Kompenseet hin goonu. Gaafa waan akkasii goonu laphee namaa hin cabseeru. Laphee ishee cabseeru jechuudha. Because she feels that way. Actually gaafa ishee natti himte jechaadha. Akka waan ishee laphee ishee cabseetti natti himte. Of course anis akkana yaada. Ni gal expectation jira. Sana achiin immoo taanaan cabseera jechuudha. Akkas ta'eetu asan jira jechuudha. I'm single now. Yoo gaaffii qabaatte namni na gaafachuu danda'a. Abbaan seeraa gaaffii yoo qabaattan kan irratti. akannaati gawande Kara booddee maal yaadan? Gara shiitii biraatti immoo lagni kee nama biraa barbaadu immoo akkuma sana osoo nafu immoo kaayyoo kamii qabsiisa? Actually exposure kana hedduu qaba. Anaaf wanti kun probleemii kun baay'ee anaaf salphaa. Waan argeef muuxannoo qabaa jirti. Ishee jijjiiruuf yaaleef hin dandeenye. Jijjiiramuuf immoo anaaf kars anaaf jecha qabaas. Kanaaf akkana gochuu hin danda'u. Gara fuulduraatti kiristaanummaa gaarii keessatti mucaan bareedduu tokko jireenya koo keessa dhufti jedhee yaada. Of course there is somebody out there. Anaaf jechaadha. bareedu Okay. Okay, bareedu jechaan actually anamma keessatti fokkisaan kanaaf bareedina eeganii
Bareedu jechuun garuu keessa isheetti nama naannoo hubatu jedhamu ana mala baay'ee badaan qabadee yaada. Of course amalli koo gaarii ta'ee yaada. Amala gadheen qabachuu koo miti nama amala koo danda'u tokko garuu gadhee yaada. Ishee bareedu na yaada. Thank you. Tolega maqaan koo Ibrahim jedhama. Asii Bawusaati Lubbata Qabarachaa jira. Asii salammaffaa immoo hin fuun. Badhaasaan hin baafne. Maaliif taate yoo jettanii ani baay'ee sababa baay'ees dhiyeessuu danda'a kanneen sababa dhiyeessuu danda'a ijoollummaa koo kaaseetii mana waaqayyoo keessatti kan inni guddate tokko ni jalqaba kan akka inni suna godhe keessaatii namoonni rileeshinii uuman jireenya gadhee waan natti agarsiisaniidhaaf anis boor kana keessa kufuu nan danda'a laadhaa kan hin jedhudha sodaa guddaa waan hin qabu nan dhiise inni kun kan kiyyaati inni lammaffaan immoo gaggeessaatti dargaggoota yookaan immoo gaggeessaa kweerii yookaan dhaabbattoota kan waan hin jirreedhaa fi moodel ta'uudhaan kan hawwiin kiyya ni guddaa. Kwaarii nalaalee osoo nama hiikkatu moodel ta'uudhaa baatte kwaarii nalaalee iddoo biraatti ta'uu danda'a. Rileeshinii adda addaa uumee jiraatu isaanii uffatan yoo dhaabaa galaalatanii akka isaan hin banneedhaaf ofii kooluu gochuu dandeenya. Gara fuulduraatti maal yaadda yoo hin jettan gara fuulduraatti akkuma kiristaanaa tokko keessatti wanta nama tokko guddaatu inni tokko faan du'a inni lamaffaan gaa'e Phaawulosis gaggeessa wallootaaf filuu akka qaban dhiironni wallootiif barreessu warra gaa'ela qaban warra maatii dhaabbatan maatii isaanii haalaan gaggeessuu akka danda'an jedha. Kanaafatti kwaarii gaggeessuun gara gaa'elaatti dhufu kanatti gaggeessuun irra jiraatu. Nuti kiristaanonni keenyaaf amantaa ortodoksiitti maal barsiisu? Qeessonitti fakkaata. Durba ijaan gonkumaan ilaalinaa jedhanii barsiisu. Nu garuu akkasii ilaallee qoramuu dhiisuu ilaalla garuu laphee keenya kenna. Kan nama akkasii maalummaa akkasii qabaatudha. Kanaafatti namoota akkasii argitee kufaniiru cimtanii ta'aniiru sanaa ta'uu qaba. Soon ta'ii akka sana taatee sana seenaa jiruu danda'u qaba. Kwaarii gaggeessuu dandeessaa, jaarsolaa ta'uu dandeessaa, paasterii ta'uu dandeessaa. Ammas akkuma Phaawulos jedhe sana fakkeenya kanaan ta'uu qaba. Gara gaa'ela kanaa dhuftee gaa'ela sanaatiif fakkeenya ta'uu qaba. Dhaloota gaa'ela keessa galanii kufaniif fakkeenya ta'uu sirra jira. Malee qofaa dhaabbattee as dhaabbattee fakkeenya isaa jechuun sirra jira.
Kanaaf murtoo sirrii natti fakkaata. Inni kun akka sirriidha. Garuu waan tokko natti godhu maal jedha Oromoon lolaan iddoo buluu hin beekne hafa gooreeyaadha. Jechuu kan hin barbaadne inni gabaabaatti maayini tokko ala baadiyyaatti guddatedha. Ammaa jalqabee loon and rileeshinii ta'a jalqabe. Baay'ee mijataan ta'u kaayyoo koo wajjin deemuu hin danda'u. Yeroo qofaan maashi ta'uu hin danda'u. Tokko jalqabanii dhiisuu natti ta'a. Jalqabee dhiisuurra immoo jalqabee itti fufuutu wayya. Kiristaana irraa isa kanatti barbaachisa. Jaalala jalqabee dhiisuun immoo anaanuu namiidha. Ishees ni miidhuu danda'a. Inni biraan immoo ikoonomikaalii meebii na miidhuus danda'a. Ishees miidhuus danda'a. Addaan yoo cite immoo baay'ee miidhamuu danda'a. Inni kun immoo karaa biraa maa inni Oromoota biratti fakkeenyummaa gaarii hin ta'u. Amma kanaa booda tole jalqabe kaayyoo qofaadha deemuu danda'a. Ofiis danda'uu danda'a. Ishees danda'uu danda'a. Akkanaaf maachi kan hin ta'e. Kanaaf lolaan iddoo buluu beeknaa booree akkamitti ijoollummaa kutaa fakkeenyaaf kutaa ja'a kutaa sagantaa iskuuliitti yookaan immoo piripaaraatooriitti jalqabee hamma ammaatti faana jiraachuu danda'u. Hamma ammaatti immoo gaa'ela dhaabuu dandeessa kanaan jechuudha gonkumaa dhaabuu hin danda'u. Inni tokko inni guddaan karaa biraan ni ibsa. Inni biraan immoo akkuma faana wal faana jiraachaa deemte garaa wal baruutu gaafa dargaggoon kun garaa wal baran wal qaqqabuun immoo ejjummaa keessa sabu. Odoo amma wal faana jiraatu yeroo baay'ee wal faana jiraatutti garaa wal baru. Namoonni kun baay'ee maajoriitii kan keessaa deeman baay'ee hamma walitti siqaa deeman gadi wal buusaa deeman. Sababa kanaaf koo. Gaaffii dhumaashee. Namoonni asxaa ta'uu danda'a garuu maal jiraachisa? Uummatni beeksisaadhaan miti riyyaa uummatni bakka tokkotti ibsa jiraachuu dandeenya. Wanta si ibsa jireenya amantii rakkisaadha qoromanii garaagara ta'uu danda'a. Maal si ibsuu barbaade barataa tokko taatee ta'uu danda'a. Maaliif maxxansuudha? Maal si jiraata? Warra keessa gargaara. Nama paatutti jecha kana yommuu dubbattu ofiiyyuu ganaa dhagaa yoo hin dandeenye maaliif namatti jalqabee yoo akka beekte akkasuma warri qophaa fixanii mana taa'anii gargaaraa jiran immoo maalaa jiran yeroo kan jechitti eessa jedhamti kanaa jedhan maaliif barbaade innatti gaariidha gaggeessu maaliif taateera kan kaasuudha waan inni jedhaate garuu maal fakkaate sodaan kan jiraachuu dandeenye jireenya kiristaanummaa isaa wajjin jiraataanaani maaliif boru waan hunda ollee dhaatiite boordiin gata ishee wajjin Jadi, sudah kan kerja nama borke tak mungkin lor. Kota itu sih, yang jalan ada, ambil jeti je. Jalan dua mili, jumpa tak kesal ni mesti. Jalan satu baru kan dia di grup itu kita terus kita curi. Karena sudah pun tu kita bagi dari kata yang hundrat itu. By the way, sahaja sudah ni kita nanti orang Kristus nak kerja, malah nanti kan. Balik pada nama, 100% itu. Karena aku dijan kawat kesan, bukan sama ini kawan nabandi seni yang ada mata kita bersihkan kini. Karena bukan dulu tak. Mana sih? Wanita sudah dalu sama. Karena timur dah bersihkan waktu nanti. Ani ni amma kayu ko mungkin kain sendiri, amma dalu udah mana. Bagi aku dia. Kan? Gajelat kawat merah macam. Under graduation jala thai, nama open dia mengajar. Nambas. Amma kanawutti qabachuu dandeenya. Jiraachuu faana jiraachuu dandeenya. Amma ni jireenya dabalaa deemu immoo amma yookaan umuriin koo dabalaa deemu immoo haala jireenyaa balaan deemu. Inni kun inni guddaa isa kana. Inni biraan maa inni gaafa deemtus, gaafa teessus, gaafa kaatus waan tokko xiyya jireenyaa tokko agarsiistee darbuutu sirrii jira. We have so many problems. Kan nu hordofan danuu isaan qaba. Dargaggoonni si hordofan ofii keenya beeku. Aloonni siin hordofu. Aloonni siin hordofu kun dadhabina keessatti janna keessatti dhaabattee Kiristoos hin mul'isu yoo ta'e kallattii adeemu sanaan deemeen badaa jechuudha. Na alkisii kaasee otoo namni jireenya jalqabee shamara tokko faana doonaa argata. Inni abdiinuu akkana godhaa akkamiin akka warra Oromoota sanaa godhaa sababa kanaaf fakkeenya gadhiinta. Jireenya ani jiraatu waan hin beekne jechuudha. Jireenya ani ishee faana jiru waan hin beekne namni nama waan jedhaafi bakkee matti kan jedhamu si argame. Kiristaana yoo ta'e keessa kee kan beeku jireenya kee kan beeku Kiristoos yoo ta'e
bakkee matu waan ati gooti arga waan ta'eef fakkeenyummaa ga'ee ta'uu dandeenya jechuudha. Yaada si kan jirtu kun yaada baay'ee bareedaadha. Nuti iskas kan gotaa jiru. Meebii sitti taayimii keenya nyaate malee kun yaadna ta'e kun sirrii. Garuu ammas keessa keetiin yaada kee kan ofii qophii godhutti ati gara waaqayyoon tajaajiluudhaaf nama kaayyoo qabu. Nama Kiristoosin mul'isuudhaaf nama kaayyoo qabu. Miti akkas fedhe akkasii qabda. Otuu gara tajaajila guddaatti hin seenin nama fuudhe. Komantiidhaan yaada mataa godheessa. Rileeshinii kana keessa galuu qaba. Rileeshiniin kun kan keenya ture kan kiristaanotaa karoo warra waaqayyootiin beekamu. Jalloota fudhatee durbiif dhiira gaafa namoonni wajjin argu biyya lafa waan ta'eef namni gama sanatti nama amana malee kun qulqulluu kan keenya waaqayyoon nuuf kenna. Kanaaf isa nuuf kenname kana immoo haalaan qulqullinaan itti fayyadamu kan nurraa eegamu. Kanaafuu atamma rileeshnshiippii gaa'elaa keessa galte jechuun fakkeenya gadhii taate jechuun inni guddaan immoo nama sodaachisu osoo hin ta'in keessa keenyaaf waaqayyoodhaan hariiroo gaarii uumna. Sana booddee namni waa'ee barbaade waa'ee kee yoo odeesse waaqayyo sumarraan darbee mul'ata. Ofuma isaa dhugaa ba'a waaqayyo jechuu barbaade. Kanaafuu kunumaa nama sodaachuu qabu. Ati waaqayyoodhaan tajaajiluudhaaf fedhii qabda taanaan tajaajila guddaa keessa seentee garbiraa keessa osoo hin seeniin ammuma kana kan mijeeffattee hundeessa jabeeffattee tajaajila keessa yoo galte isheen siif gargaaruu dhugaa ta'uu dandeessa. Baay'ee galatoon gootanii sinaa ibsu. Inni kun sirrii itti deemaan jiraas jedhee utuu amma kanaa boodetti galuudhaaf karoora isaatiin akka garuu akkuma nama jaamaatti doobbiitti seenutti ittiin seenu laallatee seenaadha. Baay'ee galatoon nyaata akka gaarii maraa jiraatu yeroo keenya deemaa jiru mariitti kanaaf nama isaa isa gadi qofaadha yeroo nama waan dargaggeessuu danda'u kanaaf gaaffii tokko tokko nama tokko gaaffii tokko akkasuma yookiin sama kennamu. Carraa kanatti fayyadamee baga ayyaana dhaloota gooftaa keenya Kiristoos hin geenyedha. Itti aansuudhaan baay'een sana beektu. Kaameraan Dalasaan jedhama. Kompiitara saayinsii baradha. Waggaa lammaffaadha. Siineriin isaa kanadha. Aramaa Yuunivarsiitii irraa dhufee dhaloonni koo naannoo Shawaa Lixaadha. Ana kana biratti qophii sana laata. Isa lammaffaadhaaf hingees ta'edha. Hariiroo jalqabeedha. Dafee gabaabsee dubbachuudhaaf yaadni koo yaada abdiitiin baay'ee wal fakkaata. Haa ta'u abdiin yaa'u infiniisaa ibsuu irratti wanti jedhe malee ani jedhee otoon maachuu hin ta'in, otoon hin bilchaatiin, otoon hin gahiin, otoon saffil hin ta'in qabachuun naaf hin ta'u waan jedhe natti fakkaata gabaabsee. Aktuaalaanis akkasitti tanama. Reedineetti tanama. Dura gahaa ta'uu qaba. Spiritual gahaa ta'uu qaba. Fooniin gahaa ta'uu qaba jedhee yaadan ture. Ergan gara addunyaa barumsaa keessaa bahee gara hojiitti galee hojii yoo galammaffaa jalqabee Aramaa Yuunivarsiitii osoo hin jiru ana riileeshiitti jalqabee riileeshiitti keessanidha. Dheereseera actually yoo fedha waaqaa ta'e barumsaa isaa ammaa kana xumuree erga duraa jedhuudha immediately naan fuudhatee kana yaada. Cidha koorratti mana kanatti yeroo hunda keessa. Cidha koorratti hunda keessa dhaabee geejjibni taa'anii jirre. Kanneen jedhu qophaa'e. Naa gaaffii yoo qabaatan isaarratti gaaffii tokko lama gaggabaabsee hin deemu. Gaaffii tokko lama jedhe. Hariiroon keessanii okay, good. Kita kan nanti panggil bisa. Hariron nanti terkait. Calcoma terkait hariron Kristanuman calcamu kau. Yo kamu Kristana bukan rasa ego. Jadi iya. Kan ilah terkait yo kata bukan nanti terkait. Karena terkait calcaba. Halu Bible itu nanti. Halu Bible juga filosofi Bible itu nanti terkait.
deetingii sana qinqillaachuu danda'a. Deetingii dubbisee kan jalqabe Dr. Maayilsii barreesse warra sin barbaachisu tarii sin laatamuu danda'a jechuudha gara fuulduraatti. Anyway, hariiroodhuma baay'ee kan hin jalqabe ergan jalqabe immoo kalcheraalis hin ba'u jedhee maatii koo nan beeksise. Maatiin koo maatii ishii hin beeksisanii kaadhimaa keessan jira roon jedheen baree hanqoo kaadhimaa. Kaadhimaa gaafa jedhu kalcheraalii fi amantiidhaan jedhama. Gracias.
Ambani jireenyi sana jiraachuuf gammachuu barbaada. Ambani maaliif jechi jedhamu jira. Mucaan yeroo dhalatu kan isaa ta'uu danda'e taa'edha. Normaali. Tarii jireenya asirra jiraachuu baay'ee of fagoo ta'e daangaa ishee qolachuu dandeessu. Kana haala inni mul'ate kanaaf baay'ee namatti bareedu yoo maali hundumaa hammaa qabanii namoota tokko tokko keessaa illee namaa walitti mana malanni miidhaa qabna jiraachuu dandeenya jechuu dandeenya waan ta'eef sitti nammaatu waaqas qabna waan ta'eef kanaaf baay'ee Ani maqaan koo Jeetaan jedhama. Bakki dhufee godina warra guduruu aanaa baabura guduruudha. Bakki hojjetu Addis Ababa Yuunivarsiitii Saayinsii Teekinooloojiidha. Kana qaansuun waa'ee isaa keessatti yeroo barachaa turetti wanta kana hiriyyaan godhanni na taasise tokkoffaa piroosesii kana keessa yoon gale tarii amma hojjechuu danda'u hojjechuu laata kan jedhu eessan eebbifamee hojii qabadhee immoo arganii gaa'ela jechuun waan salphaan fi maneetii gochuun ni barbaachisa karaa soosii nama barbaachisa wanta baay'ee barbaachisa eederiyyaa qabatanii tarii yoo walitti dhufanii dhalli gaggeessi wanta baay'ee jira dhala sana immoo maatii sana immoo waan itti mul'atu qabaachuu barbaachisaa kanaafuu kuusaatii maatii barbaachisaa beezii nu barbaachisaa kanaafuu beezii immoo itti dirqama qabaachuu qabu kanaafis immoo yeroo yuunivarsiitii turan istiraatiijii mataa godhan qaba amma yeroo akkasii barreessuun qaba yeroo kanaaf hojii immoo qabiyyee mataa koo qabaachuu qaba amma kanaafis immoo isteebilii ta'uu nan danda'a maatii kooti immoo seeraan manee gochuu nan danda'a yaada jedhu waan hin qabuuf dhiisuu hin danda'e kanaaf gabaabumatti waa'ee gaa'elaa irratti wanta hin jechuu barbaadu gaa'elli salphaa miti baay'ee gadi fageenyaan xiinxaluun barbaachisaadha nama wajjin jireenyatti fufnu sirriitti beekuun barbaachisaadha ispeesifikeeshinii mataa keenyaa qabaachuu qabna yoo ispeesifikeeshinii hin qabnu ta'e namuma daandii irratti dhufne tarii jaalalli irratti isaadha waan ta'eef ispeesifikeeshinii keenya ala itti waan eessuu waan dandeenyuuf istiraateejii mataa keenyaa jalqaba qabaachuu qabna as keessatti namoota nuti dhufan masmara irratti as keessatti madaallee keessummeessuu dandeenya jechuudha kanaafuu waa'ee gaa'elaa baay'ee yeroo otuutti ilaalle nama wajjin jiraatu sirriitti ilaalanne baay'ee gaarii kan jedha kanaafuu hin qabnudha Alamnya orang apa? Ani lamnya berbanjir am, kan beratu bahasa Cina, Cina wajib. Ini satu ilmu bisa Cina. Amma pi, amma kau tinggi. Kalau amma berbadi ya, aman pabriran ni, kau dia. Banyak perbedaan jira. Dua koti balar pun nanti jadi kita. Tapi kalau itu lah jangan ni bukan relasi ni terkam ni. Jarak kau jarak normal. Ini jarak cuma jarak dewan ini jadi. Naya ada garu. Kafe sudah nak sudah tak. Mana kafe. Karena jaraknya mau nggak pasti sana ya kau. Ya, wan sudah semua, sudah sana kan. Ai normal
Enggak akan ditunggu. Ya, nama wajin injera, nama wajin proti di godok. Akamat iya teh dapat enggak macam ini juga. Konkret juan teh itu, nama jalan itu, nama baik jalan itu garang kes sudah tadi. Anak kepot iya, kan kita ni baru. Jual makut nama jalan dia. Normal ya. Ya sana siau. Muka sana jalan dah. Garu dapat juga nanti pakai tu. Aku semakin mau jalan kasih jalan dia nampak. Itu nak jalan nampak. Ni ya, ani sih usman jalan saja belum sana usman jalan tu tinggal kabin jalan dia sonjeru distance. Wal bekun tu konjeru tu. Nama sana ini ni cara cerita wal bekun ini. Cerita wal bekun menjadi semua wala manu ini. Sanan divert tidak ni ram. Sana ini ni cara. Garu nama garaku tinggal jira tu yero sana tinggalkan ni. Ama mo yero kana dibayar kana berbagi saja. Perbagian kita sebenarnya sudah ada kira kira. Perbagian itu pun pokok masih menjadi di berbagi itu ni, berarti anak di mana? Bukan di anak di mana? Berbagi itu nama kriteria KPTC pun awak itu nama ini lalta, inagarta, ijma kerteko, nama saya nafsa itu enggak apa. Dami semua latih kesiawat ayu dai. Ini siawat itu sedang mau dugaan masatmu sedugami. Wanti na awat pun. Jadi ada apa juga. Wanti awat itu sedang mau misuh singgung ni jalan. Ya awak itu kan dia su. Ini saya kan. Bagai gesan jasa, maka aku pada sana jeru. Dari dawaran itu dah wala kebahanan no. Orang dulu kesa bapa dulu kesa nuke. Kan kata bawa tadi si waga to kopa. Kita asun mo wahai gada saja tu. Kiyo to kodar batera. Kiyo ko kesa kangkat terjadi. Darbanna kiyo ko yero takut atau konjuda sabamni ani darbat is liki wayiti male sana kesa tiki ya chuna kesa magalin darbat dinna kesa galani saboda wakayun mat kadacha dan tidak mandiri kira apa yang kau jadi kadaka pura kesa tegan sawan pe pura ya chumbar bale waan kita kewajiban ramai itu kullin kablu jadi wakaju wanjir kantin ada rusoko gafan dar pecuk ke itana buat pulau wakaju injar dapat dia kita ke yote waktu itu bayar baredi lalu to gazani began sepakatan yang dulu guru awate Isa boda bayi wa mari sudah sebun bayi yang kerjani dite kemudian semua bayi tidak tingkre jatuh dua dasnya dia pun bayi yang waktu kalau jin bayi ini kama bayi ini kama yo kita siajet tu kita kini kita mau ada di jadi kalau yang mari kita nak jadi besar itu Mana yang video dia berapa jam? mau berapa ke Kita kawal hingga. Dia ini ini namanya.
Karan itu cuti. Masih berapa juga? बेतु सकते ले भी नहीं पकड़ बेतु सकते ले भी नहीं पकड़ बड़े अब हम खाऊं नहीं होंगे तो क्या ना वन को मारना होते होते उसका नहीं ना भी नहीं दे रुका जैसे काम ना मारू है वो शेर कर दो कुछ मेरे वन को सामरा वही जात किया बन्ना जात वाले बन्ना Akibat nazar kategori itu. Benar baik-baik. Benar.